Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya hangafa odeeffannoo keenyaa gurraan isin geenya. Dura ta'aan Kooriyaa Hariiroo dhimma alaa Seneetii Ameerikaa waliigaltee Piriitooriyaa guutummaatti akka hojiirra oolu gaafatee ture. Gareen Abbut naannoo Affaar seenuun balaa geessisuu koominikeeshiniin naannoo Affaar beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Harargee lixaatti tarkaanfii fudhachuu hime. Kabajamtootaa fi jaallattoota hundee miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haa qabu jechaa kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan saabskraayib gochuun nu hordofaa jechaa odeeffannoo harkaa qabnu kunooti. Dura ta'aan Kooriyaa Hariiroo dhimma alaa Seneetii Ameerikaa waliigaltee Piriitooriyaa guutummaatti hojiirra akka oolu gaafatee ture. Sadaasa 5/2025 dura ta'aan Kooriyaa Hariiroo alaa Seneetii Yuunaayitid Isteet Seneetii Jiim Riich waliigaltee nagaa Piriitooriyaa guutummaatti hojiirra oolchuuf tattaaffii cimaa akka godhamu gaafatee ture. Kanaanis ibsa fuula Tiwiitara yookaan X ofii isaanii irratti maxxansuun Seneetiin Riich Ameerikaan lolli kun akka dhaabamuuf gahee olaanaa taphachuu eeranii waliigaltichi garee gar-tokkoon qofa hojiirra oolee jedhan. Akkasumas Tigraay hanga ammaa hin tasgabboofne miidhamtoonni haqa isaanii hin argan Eertiraa waliinis waldhabdeen itti fufee jira jedhaniiru. Seneetarichi itti dabaluudhaan gaanfa Afrikaa nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuun dantaa Ameerikaa ta'uu ibsuun doorsisa humnoota finxaaleeyyii irraa dhufu ittisuuf michoota naannoo tasgabbeessuuf akkasumas namoota miliyoonaan lakkaaman kanneen waraana kanaan rakkachaa jiran gargaarsa kennuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Kanaadaan gama isheetiin kabaja waliigaltee waggaa 3ffaa ilaalchisuun qaamoleen hundi guutummaatti waliigaltee hojiirra oolchuuf dhimmoota hin xumuramne furuuf waliin akka hojjetan gaafattee jirti. Naannoo Tigraay keessatti paartileen mormitootaa ergaa wal fakkaataa dabarsaniiru. Ibsichi itti dabaluudhaan naannolee walitti bu'insaan miidhaman hunda keessatti haqni akka argamuuf itti gaafatamummaan akka mirkanaa'u mirgi namoomaa keessumaa kan dubartootaa fi shamarranii akka kabajamuufis araarri murteessaadha jedheera. Imbaasiiwwan kunneen qooda fudhattoonni hundi adeemsa marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti haala gaarii ta'een akka hirmaataniif walitti bu'insi guutuu biyyattii keessatti uuman karaa nagaa akka hiikan dhaamaniiru. Gama birootiin ministeerri muummee Abiyyi Ahmad walgahii idilee lammaffaa bara hojii 5ffaa onkololeessa 18 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti geggeeffame irratti gaaffii miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa gaafataniif deebii kennaniin Abbut waliigaltee nagaa Piriitooriyaa kabaja dhabuu fi baajata federaalaa misooma dhiisanii sochii waraanaaf fayyadamuu isaaniif himataniiru. Ministeerri muummee mootummaa naannoo Tigraay keessatti lola dabalataa akka hin barbaannes dubbatan. Dabalataanis xiyyeeffannaan mootummaa isaanii waliin ta'uun biyyattii misoomsuu akka ta'e dubbataniiru. Muummichi ministeeraa Abiyyi yaaliin humnaan mootummaa kuffisuuf godhamu kamiyyuu yoomiyyuu hin milkaa'u jechuun irra deebi'anii Tigraay keessatti nagaan waaraa dhufuu kan danda'u hidhannoo hiikkachuu haaromsaa fi tumsa qofaan ta'uu ibsanii kun ejjennoo mootummaa ta'uu irra deebiin dubbatan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad Abbut hojiilee adeemsa nagaa laaffisan kanneen akka daddabarsa meeshaa waraanaa fi hariiroo seeraan alaa irratti bobba'uu itti fufee jira jechuun himataniiru. Ministeerri muummee haasaa isaanii keessatti waliigaltee nagaa Piriitooriyaa guutummaatti akka hojiirra oolu waamicha taasifame irratti yaada kennaniiru jedha. Qaamolee waliigalticha hojiirra oolchuuf sagalee guutuu waamicha dhiyeessaa jiran tokko tokko qaama adeemsa marii hin turre jedhan. Itti dabaluunis Abbut ulaagaa guddaan boordii filannoo kabaju, heera mootummaa kabajuu, koree gaggeessuun paartii isaanii akka seera qabeessa ta'u dubbataniiru. Kun rakkisaa miti jechuun himan. Boordiin filannoo kanaan dura caamsaa 2017 keessa dhaabichi tarkaanfiiwwan sirreeffamaa boordichi ulaagaa isaa guutuuf ajaje yaa'ii waliigalaa gaggeessuu dabalatee ji'oota 6 keessatti hojiirra oolchuu dhabuu isaatiin seera qabeessummaa paartii Abbut haquun kan yaadatamudha. Abbut seera qabeessummaan paartichaa kan mirkanaa'u waliigaltee dhukaasa dhaabuu Piriitooriyaa malee dhimmi boordii filannoo irratti hundaa'e miti jechuun murtee kana akka hin fudhanne beeksise. Dhaabichi kanaan dura boordii filannoo irraa ajaja kennameef hojiitti hiikuu dhabuu hordofuun galmee irraa erga haqamee booda inni gocha seeraan ala ta'e jechuun balaaleffateera. Gareen Abbut Affaar seenuun balaa geessisuu naannoo Affaar beeksise. Gareen Abbut daangaa Affaar cabsee seenuudhaan lammiilee nagaa irratti dhukaasa banuun waliigaltee Piriitooriyaa ifatti cabseera jechuun bulchiinsi mootummaa naannoo Affaar ibse. Ibsi waajjira koominikeeshinii Affaar Abbut ollaa Affaar 6
to'achuun booda jiraattota nagaa meeshaa waraanaa akka moortarii fi zuu 23 miidhaa irraan geessisuun shororkeessummaa isaa ifatti jalqabeeraa jedhe. Biiroon Koominikeeshinii naannoo Affaar kaleessa ibsa baaseen gareen Abbut Affaar aanaa Magallee ganda Tonsaa bakka Warra'aa fi Milkii jedhamutti daangaa qaxxaamuruun ce'uun har'a sadaasa 5/2025 haleellaa namoota nagaa irratti banuun waliigaltee Piriitooriyaa ifatti diigeeraa jedhe. Gareen Abbut yoo balaa geessisuuf dhufu abbootiin Affaar kadhatanus garichi diduu kana eeree ibsi bulchiinsa naannoo Affaar gareen kun taatee akkasiirraa yoo of hin qusanne ta'e nageenyi jiraattota naannichaa eeguu fi akkasumas haleellaa qaama alaa kamuu qolachuuf itti gaafatamummaa isaa akka bahu bulchiinsi mootummaa Affaar ibseera. Sadaasa 5/2025 miseensi mana maree naannoo Beenishaangul Gumuzii fi bakka bu'aan paartii Dimokiraatawaa biiroo Booroo Yohaannis Tasammaa yakka suukkanneessa shororkeessummaa haaraa sadiin himatamuu isaa hoogganaan paartichaa tokko Addis Istaandardiif mirkaneessuun sadaasa 6/2025 mana murtii olaanaa federaalaa kan magaalaa Asoosaatti argamtu dhiyaachuuf beellamamuu hime. Abbaan alangaa naannichaa Yohaannis irratti himannaa adda addaa sadii kan bane yoo ta'u, isaan keessaa inni jalqabaa seera yakkaa Riippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa bara 1996 bahe keewwata 241 cabsuu isaatiin akka ta'e galmeen yakkaa Addis Istaandard gamaggamee ni mul'isa. Obbo Yohaannis miseensa koree deebisanii dhaabuu Matakkalii fi gaazexeessituu Yaalillat Damisee waliin akka lakkoobsa Itoophiyaatti bara 2013 hanga waxabajji 2015tti godina Matakkal ganna Phaawwii bakka hoteela Qawaaraa jedhamuun beekamutti wal arganii turuun himame. Walga'ii kana irratti obbo Yohaannisiin gareen kun sabni Sinaashaa ija qixaan ilaalamaa hin jiran yookiin naannicha keessatti dantaan isaan eegamaa hin jiru jechuun falmaniiruu jedhame. Sana booda gareen kun godina Matakkal naannoo Amaaraa irraa adda baanee naannoon mataa keenyaa hundeessuu qabna jedhaniiruu jedhame. Himannaan kun jechoota kallattiinis ta'e alkallattiin heera mootummaa cabsan, tokkummaa uummata biyyattii balleessan, federeeshinii qoqqoodanii kutaa naannoo yookaan uummata federeeshinii irraa adda baasuu raawwatanii waan jiraniif tokkummaa siyaasaa fi naannoo biyyattii laaffisuun himatamanii jedha. Himannaan Yohaannis irratti dhiyaate inni lammataa akka lakkoobsa Itoophiyaa bara 2015 keessa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo kan ta'e ilma eessuma isaa Jaal Hirrabuu Gannatii fi yookaan Baraddaa Mul'ataa Garbii bilbila raayyaa ittisaa fi poolisii federaalaa akka isaanitti dhufaa jiru akka isaan baqataniif odeeffannoo laatee fi ture jechuun himatee ture. Akkasumas akka lakkoobsa Itoophiyaa bara 2016 bulchiinsa aanaa Bulee ganda Gwaangoo fi aanaa Dibaatee ganda Kaamboo Siree miseensota waraana bilisummaa Oromoo aanaalee kana keessa socho'an akka rukutaman yookiin barbadaa'an yeroo ajajetti odeeffannoo garee kanaaf dabarsanii kennuun yakka shororkeessummaan himatamuun eerame. Himannaan miseensa mana maree kana irratti dhiyaate inni sadaffaan himatamaan labsii adda addaa mana maree manichaa naannichaa erga bitootessa 17/2017 walga'ii geggeesse booda toora miidiyaa hawaasaa maqaa isaatiin banameen yaada siyaasaa mataa isaa tarkaanfachiisuun uummata walitti kakaasuu fi walitti buusuu yaaduun ergaa miidiyaa hawaasaa irratti miseensota isaaf tamsaasuu lubbuu namoota 3 akka badu taasiseeraa ka jedhudha. Kana hordofuun Yohaannis Tasammaa guyyaa boruu mana murtii olaanaa federaalaa Asoosaa fi naannawaa isheetti akka dhiyaatu hundeen miidiyaa hoogganaa paartii Dimokiraatawaa Booroo irraa hubateera. Odeeffannoo keenya kan birootiin godina Harargee Ba'aa aanaalee 3 keessatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhachuu beeksise. Sadaasa 4/2025 waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana bilchiginnaa irratti fudhateen aanaalee kanneen akka Hancaar, Abaroo fi Gubbaa Qorichaa keessatti tarkaanfii fudhateen 20 ol ajjeesuu 15 madeessee loltoota sirnichaa 7 booji'uun gama meeshaatiin qawwee Akaamaa 15 hidhannoo waliin galii mooraa waraana bilisummaa Oromoof walitti qabuu beeksise. Godinuma kana aanaa mi'eessootti toora sa'aatii 4 waraana bilisummaa Oromoo zoonicha keessa socho'u iddoo addaa Kellaa jedhamtu daandii cirracha gurraacha irratti 5 ajjeesuu fi 7 madeessee gama meeshaatiin qawwee Akaamaa 2 irraa hiikuun galii mooraa qabsoo Oromoof taasiseeraa jedha. Hordoftoota keenya odeessaa irraa of harkaa qabnu kan hanga ammaa ture.
waan nu waliin turtaniif galatooma.